لا مين أبوه الناس يجي من يا أبو جرجرين أهل كنيمة الموتى اللي ما تنا درسك يبرد درسك يبرد أبوه كسيمة دي من الموتى اللي بدي بس ناس يجي يا أبو واتو كنا لا كمان بيس ليه لو دي سجادة ناس يجي ها أبو واتو كهاديم تومالي بر دربي ديمي المونزلا يوربين جرا تدني قدرتي أم فورت مان دي منان كبني نديس واتو برا نما تنرس ليه قرونجي ما فوتا سيبي واتو دوان نمان دبو جيران نمان دبا خني أرى الموتو كو تناوجين أنا خيسة إيسي ديمو إنجلتو أنكني بفي أسيمتي لقيه لفقر راين بفي برا كتم لا فقر را دفتي أما أزير لقيه دفي بيتانو غلغلو دوار دفي لالو تينجرا وان سيمر بدل كنا نادو سيبرا هياديني سمو بكسينه سينه نيم باسا كنا ينيتي سنه تجرا أبو إني الموتي كو تناوجينو أكمل إيسي ديم تنافو غانما الموتناوجينين فودي ديمسي isi akkana fuutee deemuu miti haa amma bakka nyaanutis bira jirra akkanatti wanni kanaan taatu innee lollee nutu sababa sanii waan barbaachisiif gonennee asii hono isiidha wajjin gizee hunda bira dhufnee laalu jirra tanicha akkana jirra ammatis akka aartee dhufte kanaan osoo hin taane dhubbanaayi akka aaranii beekamu kan darban jala. Aboomee isumatan laaltu obboleettiin qabdu obboleettii deemee gizee kana godhanii dirree keessa darbanii deeman maal si fakkaattimee atummaanuu laaliiwwan. Balaa akkasumas nu haarsitee galgalarraa kun oomishni isii gaafatu dandeessa as bira dhufu jira waliin jirra waa hunda asitti dhufeen waan barbaadinaa asii godha yaadiin hin cinqamin jee isii hunda jajjabeessu jira bara. Aboo innummaan sanuu akkami tana dhiisee anamma waan tokko hin dhaga'u isumaan fuudhee deemee mana fiyya geessaa jechuudha. Akkatti mitirii amma fakkeenyaaf namni uumiyyoon kun meeqa galte guyyaa meeqa amma kana keessa kana fuudhee deemtaani. Aboo inni yoo daa'ima kanarra dhiisee akkamitti numan taatu ni ana malee ati waa tokko qophaa'e. Wanni dhufee mabbalisa qiyyaas dhufee bara hanga maduraatu rakkoo waan keessirraa beekame. Wanni jettaa rakkooti qabdu si waliin qooddataat wajjin waan barbaadde nurra dhiisnuu si godha jechuun jirraa miisa. Isin rakkisaa ooludha anusee deemuu irra naa jira. Ilmoo ni guddisaa anamma ilmoo isaatis. Ilmoo isaatis ni guddisaa isii anamma hin dhiisu fuudheetiin deema ati immoo saahiba keeti atuu keessa jirtan fakkaata. Bara osoo keessa jiraadde fakkeenyaaf osoo keessa jiraadde asi dhufee isis ilaalu bakka inni jiru qofa qabaasan booda isa bira dhaqa malee isii bira osoo qofa qabaadde jechuudha. Amma erga guyyaa inni badeet irraa kaasi asitti gisee hunda isii bira namne dhufee lallaalu jira maal feete waan barbaadde jee isii gaggaafatu jiraame ati imma har'aa dhuftee uume amma fakkeenyaaf isiin tunuu eegalte hin turre amma karaarraa ofus wayii taati hangas yoo isa garre nuutu isa bakka inni jiru raqabee fidan barbaadutti jiraame hin aarin atiisi. Waan sitteef nu waan barbaadde godhaa beeti. Aboo namnummaan namatti yoo akkamii kana wal godhaa otoo isii hin ta'in haa ambaatu silaa agartanii mee akkanatti akkamii dhiiftan isii tanaa miti isiin tun amma dhaltee jirti guyyaa hanga kanatti manni kiraadha akkamitti mee deemteen dalagattu kiraan irra deema akkami wanni tun. Sanum dabeeyinee barbarra foonee taa'ii uummata akka yaadini nagaan ilmoo ta'e hundi waan barbaadde nuus godhaa hidhan manas waa takka biyyaadini hin jennee. Aboo anta nama isiinis kunoo tanaami takka obbolummaa teenyaa tafa malee takka ana filatti takka isuma filatti malee waa tokko dhaga'u fuudheetiin deemaanii nan qabni atillee na dura dhaabbatin. Ana matanarra sin deeggaru maaliif osoo ittiin dhufin durattu amma naaf obboleessi siidhaas keessa jiru. Anallee dhugaadha duraan wayii dhagee sanumaa achitti obboleen rabbii wajjii irra gee waan barbaadde naasii godhaa isa amma isii dura isaa wal barre isarra isiis wal barree mire. Rakkoo isiidhaan rakkatte akka obboleetti ija birra fuudhee waan barbaadaan si godhe jeeni taa'u jira. Haa isaan wal quban qabnu jechuun amma isaa bikkatanii jira. Hangammatti ni isin dhageenya ni isin agarre. Si achitti jechuudha. Naman qabdu jee kana inni itti taphata. Aboo ilmoo tanallee na taskanniiti amma nu qaasimee ati kayi tolfadhu waa tokko dhaga'u wal himatan. Jeen kaati. Namni dhala namaatu mee akkamitti boo isin tun qoldaallee miti bara akkamitti akkana godhaawu. Nu qaaftee deemuudha malee. Asumatti hin amanuuman mee akkamitti akkana godha boo? Bara akkasumatti harreetii namuu waan jennu wallaallee birraa tarraasaan ture isumaan mijumaan atummaan bakka waan barbaachisiif goonaa jechuun jirra malee akkuma ati aartee kanatti amma fakkeenyaa nus biyya wallaalleeti miti immoo waan ati gartuu kana numa garra. Aboo ilmoo bishaan tanaa wajjin eenyurra dhiisee haadhaa fi abbaa bira hin jirru eenyurra dhiisee mee osoo na bira jiraattee illee akka wayyaatti eenyurra dhiisee deemame
ilmoo xiqqoo tanaa wajjin akkana godhuun turummee maal si fakkaatee atu bar woman dubbaddu wallaalee maka qayyatti irraasuma garagalee isii kalaas wanni dubbattu hin jirtu an fuudheetuma deemee akka bira galtu galchu qaama sakeenya bira jirraa barbaadde waan silaa digootu sanni boonaa fi ati sinaariin gaafa si araasii tana gabbaatee isiin jajjabaattee ilmuun isa kushe jabaatteef akkasi dhuftee fuuta malee amma fakkeenya fuutu malatti isiin isa mana makararra deemuu ga'e miti atis aartee waan jeen akka aaran immoo darban jibbeete amma nu waaqqee dhiiftee agisii isiin jajji kushe jabaatte ni fuuta rakkinaan qabdu. aboo dhalaan tummee ilaalee bar haadha teenyaasii ni obboleettii teenyallee ilmoo tana wajjin akkana godhee arra gandarra hin jirtu deemne kun biyya namaa tana jirra biyya namaatiin jira jeeti ilmoo irra fe'ee isii xiqqoo tana jiituu tanamee akkam gootii firaa mana akkamii firraa qabatti dhiisee deema Ni gargaaraan keessannaa garaa kafalaa bara bira aboo fuudhee isuma ammoo isiin tanaati. wanni goone waa tokko amma nu kaase ati amma kayi Ba'aa irratti fuudhaniiti. Eegee sadatti. Kana saala Na barbaada ati akkasitti amma bar guyyaa amma bar kararraa deemuun geenye bar maal taate. Makiinaan Ai. na deema booniin deema. waa tokko an obboleettii tiyya niin danda'a ilmoo wajjillee niin danda'a akka inni darbetti hin darbuu an ammoo Mee waan jaljalinaa waan silaati godhuufi barbaaddisan niin godhaafi naaf irra fuudhee misa bare inni yookiin itti na godhee bar waan akkanaa godheef deemnaan jee nan eenye bar isaa gurguban qabnu bar mataa ayyaaf dhufee obboleeyyan isa akkuma obboleettii iyyaa bira fuudhee isii tana siin gargaaraa takka ijaatiin jechuun jiraa meenis. way ani hawwatu aboo atis way akkana godhee deema barboo arra hayyaa haa taatu tiris ilaahumaatii miti amma atin kwaasime waa Amma tokko bara kan gurraacha kana eessa ta'u ta'ee keenyaaf way. ammuma yaanaa manumanni kana godhee kanaa waan amma isa na fakkaataa asuma keessa akkamitti Yaa akkasiin jeengaa ilma maal taate. waa tokko nu kaase aboo mee tana laali atis ifumarra Balaalee sirraa naarsee waan hin dubbaddu wallaalee inninis naarsee waan hin dubbaddu wallaalee mataan na garagalee firraa miyyumaan ati tarraasaantu naasi gargaara waan barbaadde naasii godha taa'ii jeeni sababa sanii hin jajjabeessu jira isii waan san taateef amma ati akkaadhaan immoo as hin darban jeen amma ati har'a dhufteemi. aboo Walumaanuu guyyaa lafa tokko fagoo bullee. tanarraa angiseen dhagee bara akka Ayyee madeemuu ni miti taayina haa ta'atis taayi isummaan tunti kishu bubbultee jabaattu amma nama kana karaa kanarra ooban hima isii fageenyaaf hayi. waa tokko bari inni nu deemeemi ilmoon silaa yoo rabbiin jiraachitanii guddatti an fuudheetumaan deeman an qabinii na dhiisi waa tokko Bara nama tanarra sinee garuu hin jee maa fuuta si beekee miti beek guyyaa hanga kan obsi haa torbaanuma lama geessu bambiyyoo amma torbaanuma guyyuma kudha meeqa guyyaa kudha mokka si bara ishiin turreemi amma karaa kanarra zaan taane akkanaa tana noofini guyyuma biraa fuuta rabbi jee amma haa teessu amma dhiisiin sin jee. mee siin gaafadhe innummaan kunu isii bishaan tana isii garaa qabdullee dhiiseen deemne bara natti illee nimne sitti illee nimne akkamuma yaannummaan isaatu akkamitti dhiisee deeme marii siin ni qabaate Mariimaan naan qaban. Jawwaalaan irraan kaasu. Bara jawwaalee nu cufaadha. Nama bilbila si jalaa kaasu yookiin bakka inni jiru beektu maali sababni kana fi akkana zim jechuun kun namni kun amma rakkoo isarra dhufee. ayyee lafa namni takkaa jirtu dhiisee anamma nin guddisa bineensa irraa hunuma dhalanii takkittii tana akkaataan taanetti hunuma dhalanii kana abba beektii irraa dhaltee kan taanetti dhiisee deeme anammoo hin dhiisu obboleeyyanii gaafoonii wajjin dhalanne waa tokko nan qabini fuudheetiin deemanii tana na dhiise. Laa akkanatti isii miti karaa namaaf taatan fakkeenya bar akka tokko balleessa kaanii balleessan hin jedhan maaliif amma fakkeenyaaf harkanarraa darbitanii amma isiinis hin deemaa waan barbaadinaas sii godhaa jechuun jira duratti. Laa ta'u gosi dararuu mannaa deemee. Baratuun dararaan qabdu yookaan isaa fi miti kaniin sii godhu akka boytii yaa furadhee firra fuudhee waan barbaadinaas sii godhaa jeesi firra si fuudheemi wayi. Yookiin si dararuu fi miti yookiin immoo inni narraa waan akkanaa godhiif naan jenna inni isaa Aboo isillee jibbu ilmoo isaa tana mee akkamiin jibba laalimee ilmoo tana. bara akkama fiddee waan dubbannu wallaallee mataan nu garagalee bara kana jirra inni fakkeenyaaf nama argite tokko maalii sababni kanarraa ka'ee guyyoo tana akkana godhuu fide dhugaa osoo gaafa garaa qabdu taate wayyaadha yookiin ammoo takkaa egaa raasii gabbaate deeme dhugaa. Ayyee baraan ammoo waan hin jahu takka hin qabu isuma fuudhee deemuudha malee waan hin jahu takka intala keenyallee ilmoo isaa tanaafu akkamitti mee namni ilmuma isaa tana laalu
xiqqoollee inni ilma dhiiraatirra. Isiintu yoo jibbellee obboleettii akka obboleettii isaatiitti ilaalu. Bar wooma dubbannu wooma jennu wallaallee isas dhabneemi bika jirus barbaaduma jirra malee waan dubbannu malee karaarraa gabaabaa leellooti taaqal jiijjaadini waan barbaadisiin goona zinjeetaa ijjaaddeenu takka yaadiin geeni haruma san irraa qabadde mirraan karaa gabaabaan kana jee nama argitee bu'uura koontummaati yoo rakkate namatti himata namni yoo isin wallolii isin rakkiftee namatti himuudha nama zinjee silkiillee qibatee iraatti guyyaa irraati gara. Abooban duraan galgala ganamaan dubbise osoo nattuu numin rakkina isii tana dawwalee gartee yoo isiin kaawwanni cinqituu ta'e natti himatu akkanuma dhiisee ammoo dhala namaati qondaallee isiin tun lafaan baane. Bara dhibba goo jirtaa nuti kabira jiru kagalgalu rabbiin qabu kanarraa wala garroo. Aboo rakkoo akkanaa jiraa hojii nu hime dhugaadha. Laffe'eetiin achirraa dhufe bikkin irraa dhufe kunoo asii miti bahaara xarafaa ataki achirraa ka'ee isii jechaan laffe'ee dhufe osoo na fuuran baafanneen ammoo hin qe'uma gartee inni kanatti godhe tanaa hin teenye. Amma fikkatatee amma oogoo kanaan ammuma dhuftee ammuma akkana fuudhee deemaanii isaan taane tan amma har'a deebisee jechuurra mee guyyaa hanga tokko buli waliin teenya. Atilleen karaa hin taanerra mee nan qabiniiti ammoo walumaan ogummaa taphaan gaggeessime. Fuutu jechuuf itti beekaa ni deemtanee dhugaadha wajjin mere guyyaa hanga tokko isin maantu nama jabaattu guyyaa hanga tokko bubbulees hin jeebara. Wanni as keessatti illee jabaattu hin jiru eenyummaa mee bishaan itti ol qaba bishaan itti qabame as keessatti hayyee daa'ima kanaa miti yoo isiin dhukkubsatti eenyu asii fuudhee haruma mana hakimaa sanuu oofu. Isiin tun amma dhalte kunoo ilmoon jiituu bishaan tan silaa inni sanuu arraa as taa'ee bar ilmoo tanaa olii gaqqabeefi ka isii tanaa maal rakkatti eessaas si dhukkuba jedhee gaafatu isa san inni nu darbeeti isina nama isinirra dhiisee gisee dhiisinaan jettan ganaanuu nan ni deema asi. Deemin jenne guyyaa hanga kana iyyuu walii as teenyaan siin jebar guyyaa hanga kana waan san ta'eef atillee ni illee naarini bara uuma dubbaddu wallaalee karaa kanarra sisii akkanaa sana hararra yaasiniin jechuudhaaf natti ulfaatti bara lammas. Waan silaati barbaadde godhuu barbaadde san nuu godhaa. Baga akkana godhee amma waa tokko ati waan nu qabduufi miti ati darsa keedadhu waa tokko meeshaa isaatillee akkasuma dhiisii fi kun namaa miti meeshaa isaatillee harkaa isaan barbaannu mijumatee qabaddoo qabnu aboo ati waa tokko na dhiisi. Waa tokko ilmoo natas kan nimma nukaasi. Aboo wal kan gurrachaa masa haatan maal gootanii haatan. Aboo waa tokko meeshaan aboo naas hin geemeta. Yaa buun jirjiree naa halkanii mee ilmoo tanillee manta. Darsa kee biratti darsa kee biratti. Aboo akkasii miti mee ilmoo tan lafa deebis naas hin jee. Yaa aboo waa tokko nan qabu. Piis. Mee lolii sigaa darsa naas hin jee. Aboo waa tokko haa deemtu malee bar. Yaa aboo nan qabin. Akkasii miti lolii si darsa diis. Aboo waa tokko waan na qabduufi miti. Leello mee dhiisi walla darsas. Naas hin jee. Gattaa'e naas hin jee. Yaa sumaan akkaan godhabe malee. Sumaan addubteet. Ibu bar waan ati barbaadde sanuu godhaa fi taasisin jee. Mee waan jonko wal